ma nyak jettu immoo sitti kan fakkaatu sa'aatii jettee anaaf si bichaa taane wal dhaggeeffannu akkam ture bichaa sa'aatii kanatti maaliif sa'aatii kana nyaanni maal jechuun nyangnyage jechuun dhiirri caccaaqaa tokko manuma keessa olii beelaa waanuma hin banne kan yoo distiin tuffaanillee distiin inni qabne faa argillee maali kuuddefaa jedhaan ol deebi'ee jechuudha. Yoo tasuma cilfaan takkitti iffaan bakka bishaanii sanallee jiraatu. Yoo muumma jechuudha isheenillee as beeza manaallee uume maaliif dhume jedhaan dhiirsi caccaaqa akkasii jira. Ufii nyaataa kaa akkamitti maal dhume siin jedhare inni? Gosa siin jee bar an dhiira akkasii kana hin jaaladhu nan jibba. Abara biyya gosa. Kun jireenya isaati guys mudii isinitti himte kun I don't know ani hin beeku kan. Ishaati natti sa'aatii kana keessa wayidammoo sa'aatii kana keessa yootuma tasa'an iraftii fagochaa jiru wayii tokkuma faa jechuudha. Nyaata naa hojjettee fiddamoo akkaminaan galle. Bakka nyaataa kana yeroo hedduu waliin deddeebineera sii galee maali koyi? Kun walii galee miniiree? Sobina yoo nyaata akkasii hojii barbaadde naan kabaakabuu qabde faadha. Jaalala duraan qabdurra guyyaa sanaa moor jaalalli kee dabaluu qabatte. Andammoo guyyuma guyyaadhaan jaalaluma addisiin dabala. Ati guyyuma guyyaan. Ayyana dhageeffadhu. Waan kana addanaa baas ilaalla. Akka please akka addanaa baaftu barbaada. Ati yoo natti heerumte nyaata na dalasiisu barbaadamu akkam waa'ee irra deddeebitee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan waa'ee akkasii minaamin haasofta sii galee miti. Anyaan malaalka abbaa manaa kee kana irratti qabbaxuuf barbaada jenjuun. Ani jechuun amma qunna garii haasaa jira qunna garii si gaafataa jira qunna garii naa deebisi. Nyaata na dalasiisu yaada qabdaa yoo natti heerumte. Allaalee. Kaza nyaata ibbanu daladdu garuu si bira andee mukaalaan achumatti jechuudha amma sinan kabaakaba bicha adumaan hojjenna garuu si bira fagaadhu mikinaatu garaanuu si bira na fagaatu haa jettee. Na dhageeffadhu akkas jettee matillee jettee anillee waan jala mureessitti mun jiran ani mukaan nyaata dalaguu miti as raggichee nu magnage nyaata dalaguu miti kushiinaa waliin seenu afaan oromoo qulqulluu. Dhaggeeffadhu nyaata daladdu miti. Hani nyaata kanii isinuma dhaggeeffadhu qabu. Yoo akkas ta'e muka ilma ergamu koo walitti cabsuun cabsina. Dhaggeeffadhu koshinaa seentu. Nyaata hin daladdu miti ati. Dhaggeeffadhu nyaata keellee hima si dalaga. Misaa keellee qursii keetti sin dabarsu saatu mana si dalaga. Garuu nyaata kana hojjee waan bariirra si godhee safara sanatti anan argitu. Dhaggeeffadhu. Never ever bichaa kiyyallee nyaadhu. Nyaata ati daladde unkaan ofii kiyyaa dalagu miti kushiinaa dhaqee kaati daladde hin fuudhu. Irsi jaalala malee nyaata hin beeku haala cuucidhamoo maal haalish bannaatish. Nona dhageeffadhu baa. An kana hoo siin jedhu miira keessa galee siin jedhaara sii galee miti. Amma miira keessaa baanee achi taa'ee tana bakka ati akkana laal anuma fuudhi bichaati atumti ana fuudhi manaan nagaye an dhaggeeffadhu. Kaarsa keetirraa qabee aga jechuudha rifeensuma kee kana osii miicceessu shaawurii kee kanallee anumas galcha harkaanillee naqattu yoo si dhaqqabuu dadhabillee waan bariirra dhaabbadhee dugda kee gubbaallee asha rakkoon qabu jechuudha. Maamila qabne maanaaf si ol qixaallu yoo caalatti. Laa yoo tasaate anaa ol dheera malee taate waan barii filadhee waan bariirra dhaabbadhee garuu himma si asha. Si galee way demo waan barii si fidee irratti ejjetanani achumatti si asha kanarra inde an hoggaa tokko tan irra dhiqamu waan akkata ashoo gaa yaa ta'u koy kaza ደግሞ ሲኒማ kaza ደግሞ kaza yoo shaawurii si galchillee shurrubbaa si fannaa mataa kee kana faa shurrubbaa fannaa bakka of caalaa hirma si akka bakka ati hanuma fuudhi kalaas akkas barbaadda miti. Gaafa ati akkanatti ani waa mara sii ta'a ani sii du'a gaafa ati naan jette na dhageeffadhu. Gaafa ati akkanatti bakka ani kan keeti ani sii du'eera
ani bakka asii jiraadheera sii ka'eera sii fajjeeffameera gaafa sinaan jettu sii galee miti gaafa ati akkana ufnaa kennitu kana bakka anillee garaan kiyya sii galee miti. Na bakka dhaggeeffadhu kun abjuu sobaata sitti mee san amma sitti mee isa dhugaaf jira dhaggeeffadhu kun abjuu sobaati lubbaanuu kana nan tamanyaa odoon argadde jechuudha ontoo birrii takkatti natti hin baasin na fuudheetuma mana naagatu akkanatti na jiraachisa taanaan siinimaa dhaggeeffadhu gaafa wal fuune anis hojii kiyyaan ba'a atis hojii keenya ati saanduuchis godhadhu barbaaddu dirtee hojjetadhu waa sitti tolee hojjetadhu waanuma feete nyaadhu ba'ee hojii anis hojii kana booda ani fati galgala bichaa wal agar si galee anis hojiidha anis of dandeenye hojjedha atillee of dandeechuu hojjetta kana ni fati wal agarru guyyaa sanbata lamaan wajjin gisee dabarra qanii sana ofii kiyyaa mana aarsee faa godhee qaragee wala leka kaasee miicee goggoskee mana kiyya faa godhadhee ganamaan ka'ee buna danfisee kazaa booda sanbata lamaan akkasitti wajjin dabarsinaa garuu hinuma ati hojii hojjettee dhuftee ani achitti jechuudha bijaamuma kana mana keessa kottee tokkicha soofaa achitti irra godhee kottee tokkicha soofaa asitti irra godhee achumatti waanuma natti bittee dhufte manuma sana keessatti isuma nyaatee garuu waan kunis achitti borcaammi ta'ee ani sana booda achitti jechuudha kaboota tuulan badee fakkaadha yudhuma kiyarra jechuudha sanaafuu haadhoko tokkoffaa ani hojiin hojjedha lammata mana ispoortii nan garaa ispoortiin hojjedha sadaffaa dammoo seefiin keenya eeggamaadha jechuudha jireenya keenya irratti anis ofiifan of danda'a atillee ofii of dandeecha jireenya kee ofii oofna akkas taanaan ka habiibtiiti gabbarri arsiin ulfaata na fuudhuu barbaannaan gabbarri arsiin ulfaata birrii qabda. Maalat nati si fuudhaara moo sin na fuudha? Situ na fuudhaara kan situ na fuudhaara waan ta'eef dhiira arsii fuudhu akka qal'ittiin fuudhan si galee miti habiibtiiti akkuma natti neerumtaan noo si fuudhan oromoo marraaleen kadhaddee si fuudha rakkoon qabu. Kuftee. Hin dandeettu habiibtiiti dhiira arsii fuutee hin dandeettu wallaahi dhugaan si jedhaan akkasitti. Rakkoon qabu ani si fuudhee ati mana keessa ta'e akkas goona bakka kootu maaramiira akkana goona lubu ani nan ba'a nan hojjedhaa an sana booda hoggaan hojiidha gale massaasii keenaa hojjettaa na eddaa nyaata kuna nyaadhaa ala nan hojjedhaa makiinallee ayyama konkolaachisaa nan baradhaa ofii kiyyaa fanuufaa sana booda ati gisee boo barbaadde anatu si fuudhee ba'a akkasitti barbaadda. Kana maraa dhaggeeffadhu. Kana akkana godhuudhaaf arsii hunda gabbaruu si barbaachisa si galee miti. Nan gabbara rakkoon qabu. Birri arsii hundaan gabbartuun qabdaa? Yaa. Ammaalan dhabe. Ammaalan dhabe gooftaa foonni na hidhatan jiru. Akkas taanaan rakkoo hin jiru garuu na gabbartee fuudhuudhaaf baay'ee birrii guddaa si barbaachisa. Nan kaffala normaal. Birrii bichaa isaa kanallee si barbaachisa sammuu qabaachuu si barbaachisa si galee. Yaa sammuullee qaba atumti natti heerume yoosa. Yaa soddaan sodaadha jedhaan hin ganda arsii kanatti baay'ee ulfaata si galee miti. Rakkoon qabu. Yaa ati kanuma danda'e bakka rakkoo miti. Rakkoon qabu atumti bichaan garuu akkuma dubartiitti mana keessa na hojjetta gadi baatee nama wal arguun hin jiru gaafa wal arguu barbaadde anaa dawwaltee na ayyabsiiste deemtee wal agarta. Kana booda dubartii biraa mana waamachuu hin danda'asaa? Dubartii biraa mana waamachuu hin danda'a yeroo ati fakkeenya abbaati minaamin. Okay, anis dhiira biraa hojjetan deema waan ta'eef innis Ati gaafa baatee deemte ilaalee dhimmaa dhiiruma bira ooltee galta. Maalit? rakkoon qabu waan maddu normaal dha. Ayye bakka walii gallee irra baaba kanaa ammoo asuma qolloo fi cufi. Wanti biraa maal ta'u? Wanti biraa walii galle laa nyaata koo hin hojjettu. Nyaata anaa hojjeta rakkoo miti. Walii gallee irra waa'ee nyaataa irratti lamuu waliin takka rakkarruullee balbala kana lamuu hin baniin tole. Dhaggeeffadhu nyaata hin hojjettaa. Kazaa booda nyaata ni hojjettaa. Lammataa giseen galee bishaan naa ooyistee miila koo naa dhidhiibdee.
وين بيفتو وين بيفتو انا صارت مو من بيوتي قبل جايز Isi biftu kun safuudhatti takka. Safuu miti kaayisatu gaayis jedhee barisaatu fide yaada akka seenaamtu. maal jette beetanii gaayis Uffata taate. bakka wayiitiin na kuuge laal bakka wayiitiin na kuuge atis hojii galchadha anis hojii kiyya hojjedha kan wal arginu galgala qofaa jette wanti nu galgala wal arginu maal beektu guyyaayu garaa Busawaati digdamii afur walamannee manuma keessa teenyee immoo jireenyi keenya akkamtu jijjiirra warri. no akkas hin jennee baran galgala wal arginaatu wanti galgala wal Baay'ee guyyaa tokkichaan nagira quftee oolte sin gahu. እንደውም በራዩ ዱፉን በርባዱን ወርፉኔናን አለቀ ጂያ ኬሳ የሮ ተክ እንጋ በቃ ሰኑን ዲፍና ጂያ ኬሳ የሮ ተክ ወለርግና ሰኑ እንጉዳቴ በቃ ጂያ ኬሳ ተግታ ከቲና አርገተ ሰነ ወደ ሰለታ አልተራ በቃ ደለጋ ያ ቱራን ገለ ፈይማት ማንዳስ ባነ ቡለ ማለ ማልቶ ወልገዲ ሰልቡ ማልቶ ወልገዲ ሰበኩማት ቡልተለ ቡለ ማለ ደ እንዴ ማነ ገዲስቴ ማነ ሆ ማነ ገልቸን ሲ ማንስና ጫላ አንኮ ሲምበር ባደመና አንቲባ እንዴ Inuma bakka hojii keellee hojii kee dhabu hin ayyamamu jedhaniituma makiina keessan buleessi eegammaati dhuftutti makiinuma keessarra. maal jechuun Bakka sirraa fakkeenyaaf na amantu ani jechuun ji'a tokko biziidha guyyaa 29 biziidha ji'a keessa guyyaa no si amanuu waan biraa odoon ta'in anumtu fi asirraa fagaachuun barbaadu. Barsanaani dubartii biraa bira dhatta ምናምን sana odoon ta'in bakka ani akkaatiin irraa fagaattuun barbaadu. jechuun rakkina hojiitiif rakkina hojiitiif amma fakkeenyaaf ji'a keessa guyyaa tokko qofa boqonnaa qaba sanuu mana galuuf bakka halkan mana bulee ooluu hin danda'a jechuudha. guyyaa 29 garuu biziidha manattis galuu hin danda'u halkanii guyyaa dalaga achuma bula bakka hojii kiyya mana turteen eeguu hin dandeettu